Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Yashii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa fuudhaa galata waaqayyoo yaa waliin ture isinis immoo warri ilaaltan chaanaalii kiyya sabiskiraayib gochuun na jajjabeessa. Sabiskiraayib gochuun maal simmiidhaa dara sabiskiraayib godhaanii garuu waan ilaalee tokko itti dhufe sabiskiraayib osoo hin tuqin biraan darbu sabiskiraayib laayikii osoo hin tuqin biraan darbu garuu isin laayikii gootanii sabiskiraayib gootanii irra ta'u. Subscribe gochuun na jajjabeessa isiniin jira. Har'a wanti dhufeefis waa tokko waa xiqqishuu takka. Waa xiqqishuudha jedhama garuu xiqqishuu miti. Innis maal inni warra jettan ijoollee keenya ijoollee dubartootatis ta'a ijoollee dubartootatis ta'a ijoollee dhiiratis ta'a jechuudha. Wanni kun ni ilaallata jechuudha ijoollee dubartootatis ijoollee dhiiratis innis maal inni warra jettan. Warri misaaliidha ijoollee musliimatis ni ilaallata ijoollee kiristaanatis ni ilaallata. Innis maanni lamisaaliidha ijoollee yuutuubii irratti argitanii laatan ijoollee isaan baay'ee naan hordofu yeroo baay'ee jechuudha. Ijoollee sun duraan goddanyaamota turan afran isaaniitu ijoollee afurii dhiira lama dubartoota lama. Dhiironnis baay'ee walitti dhiyaatan goddanyaamota. Dubartoonni sunis akkas. Ijoolleen dubartootaa sun lachuun isaanii kiristaana. Ijoolleen dhiiraa sunis lachuun isaanii musliima. Garuu gaafa kana lamaan isaa ijoolleen dhiiraa sun lamaan ijoollee dubartoota san lamaan wal jaalatan fiqireenyaamotaa ta'an jechuudha. Gaafa wal jaalatanii fiqireenyaamota ta'anii wajjin jireenya ijaarranna wal fuunaa jedhanii gaafa yaadan innis maaltu ta'e seetan hedduutti amantaan ishii kiristaana amantaan isaa musliima ta'e. Duraanis oduu beekanutti seenan. Gaafa ta'u ijoolleen dura ijoollee san lamaan mucayyoo tokkoo fi mucaa tokko gaafa gargar ba'an isaanis sababa amantii isaaniiti. Nama gaddisiisu baay'ee kan wal jaalatan waa meeqaa fi meeqa makaraa meeqa siqaa meeqa akka wajjin dabarsan waa'ee amantaa isaaniitiif gargar ba'an jechuudha. Mucayyoo tokkoo fi mucaa tokko dursa kan gargar ba'e. Jarri kun immoo bakka kan isaanii sanii yaadanii nuu boro akkam goonan jennee waggaa tokkoo fi ji'a 5 akkasiin ta'a ijoollee sun kan gargar ba'an dursee jechuudha. Amma sun lamaan immoo akkasumatti turanii amma gaa'ela ijaarranna gaafa jedhanii gaafa yaadan boruu yoo daa'ima godhannee amantaan ishii kiristaana amantaan kee musliimaa akkaman godhaa kan jedhu dhufe. Gaafa kun dhufu gargar baanaa hin dhufneeri. Boru wajjin jiraadha jedhanii bakka waa meeqaa yeroo ofii wajjin gubanii gaariif jaaraas wajjin arganii gaafa bakka wajjin jiraanna gaa'ela ijaarranna. Anis ishiis qabattee eeggattee innis immoo qabatee oduu eeggatu isa booda macarrashaarra immoo waa'ee amantii isaanii yaadatanii amantii keenya akkam goona jedhanii yaadanii gaafa oduu wal jaalatanu osoo bu'anuu osoo maraatanuu gargar ba'uurra durseetuma atis warri amantaa musliimaa keessa jirtu ijoollee hordoftoota amantaa musliimaa warri ijoollee amantaa kiristaanaa keessa jirtan ijoollee amantaa kiristaanaa jaaladhaa isiniin jedha akka kootti jechuudha duraan dursee. Maaliif boru miidhamuurraa har'arraa of eeguun barbaachisaadha. Sila kanaafuu akkas godhaa isiniin jedha. ዩቱብ ላይ በጣም ነው የሚከታተላችሁ ኪያና አንዋር ዩቱብ ካያችሁ ማለት ነው ካዳመጣችሁ ኪያ እንኳን ኦሮምኛ ትንሽ ትንሽ ትሰማለች። አኑ ግን አይሰማም ጆሮ ሲቆርጡ ቢቆረጥም አይሰማም። ግን እናንተ መጀመሪያ ነው እያጠፋችሁ ፍቅራችሁ አብሮ ብትቀጥሉ በጣም ጥሩ ነው። ግን እምነት ደግሞ ከማንም ከምንም በላይ ስለሆነ እንደኔ ሀሳብ ጥሩ አድርጋችሁ ትናንት አለማወቅም ቢሆን አውቃችሁም ቢሆን እስከ ዛሬ ያኔ ተጎዳዳችሁ እሷም ተጎዳች አንተም ተጎዳ።
ግን ምንም ማድረግ ስለማትችሉ እግዚአብሔር አበርታችሁ። ከባድ ነው። መጀመሪያ እዚህ ውስጥ ማግባት የለባችሁ። አንቺም የሙስሊም ተከታታይ፣ አንቺም የሙስሊም ተከታታይ፣ አንቺም የኦርቶዶክስ ተከታታይ፣ አንተም የኦርቶዶክስ ተከታታይ መሆን አለባችሁ ስትፋቀሩ መጀመሪያ ማለት ነው። በኋላ እንጋባ ምናምን ብላችሁ በቃ ተፋቀራችሁ ተለማመዳችሁ ሰው ጋር መለየት ከባድ ነው። መጀመሪያ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ልባችሁም አምራችሁም አሰሩ። ያለፈ አለፈ። ገና ውስጥ ያላችሁ ልጆች አስቡ። እምነታችሁ ምን ይሆናል? ነገ እንዴት ይሆናሉ? እሱ እምነት እንደዚህ ነው፣ እኔ እምነት እንደዚህ ነኝ፣ እንዴት ይሆናሉ ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ መጀመሪያ ማለት ነው። እንደዛ እንዳታረጉ ለማለት ለዓለም እንደዛ አታረጉ። ከዛ እኔ ዩቱብ ደግሞ አይታችሁ እንዳታልፉ ሰብስክራይብ ሼር ብታረጉ ምን አለባችሁ? አይከፈልበትም። አይታችሁ ከምታልፉ ሰብስክራይብ ላይክ ብታረጉ ምን አለባችሁ? እኔ አንድ ቢያይ የሰው ዩቱብ ማለት ነው ሰብስክራይብ ሳላረግ አላልፍም። ሼር ባላረግ ሼር እውነት ለመናገር ሼር ብዙ አላረግም፣ ግን ሰብስክራይብ ላይክ ኮመንት ሳላረግ አላልፍም ማለት ነው። የሰው ዩቱብ ሲያይ እንደዚህ። ስለዚህ እናንተም እንደዛ አድርጉ፣ አበረታቱኝ እላችኋለሁ። እወዳችኋለሁ እና ijoollee keenya bineensa darbee sareen duttee jedhan ijoolleen amantaa keessan jirre warri bartootatis warra musliimatis ta'a warra kiristaanatis ta'a warra amantaa keessan jiru jaaladha malee inni amantaa san keessara ati amantaa kana keessa hartaan jaalattaa warummoo ofii keetii fi simmiidhamtaa abbaan sunis nama innis yaadu qaba boroomaan godhadhee sila kanaaf immoo boru wal miidhurra har'a irraa of eeguun barbaachisaadha isiniin jedha. Sinan jaaladha, sinan kabaja. Yuutuubii kiyya immoo sheerii sabiskaraaybii gochuu hin dagatinaa. Era asaadiguun gifaa yoonibaachuu cubbuu isiniittiin ta'u amma yaa anuyyuu baay'een hojjedhu har'a madaamitti waan hin jirreeffan እንደምታውቁኝ መዳም ቅመም ነኝ። መዳም ቅመም አይደለም መዳም አህያ ነኝ ትላለች የሆነ ዩቱብ ላይ ቲክቶክ ላይ ካያችሁ ማለት ነው። ቅመም ማለት ወጥ ውስጥ የሚጨምሩ ነዋ። አህያ ማለት ደግሞ ሁሉም ሸክም የምትሸከም ነው። ስለዚህ ሁለቱም ትሆናለች። የመዳም ቅመምም አህያም ትሆናለች። ምክንያቱም መዳም ቤት ውስጥ ያለ ሁሉም ሸክም ራሷ አናቷ ላይ ነው። ምክንያቱም ቤት ውስጥ ያለ እቃ ሲያልቅ እሷ ነው ይሄ ያለቀ ብላ የምትናገር ብዙ ነገር ሸክማለች አላት ማለት ነው የአረብ ሀገር ሴት። ስለዚህ አበረታቱኝ jajjabeessee isiniin jedha. Nama ammoo biyya kee galee viidiyoo isin bashannansiisu waan isin gammachiisu hojjetu waaqayyo akka arjummaa isaatti na gargaaree na taasisu. Sinan jaaladha, sinan kabajaa. Turtii gaarii. Amma walitti deebinutti nagaan naa tura. Danaa qoyyu.